yoonsiin jedhe dammasni nuffanamni aannan yoonsiif moggaase itti makama dhabni urjii kosiin jechuudhaaf ifni isheetti mimmisa jaalalli kee galaanaa hin beekamu hammisa nyaata obsaan eeggatu yeroo saarra yoo darbe yaanni kee nama deesse mirga jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma mudeeydattee jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u. Waa'ee keessa caala namni tokko hin beeku. Waan namoonni odeessuuf iddoo kennuun kaayyoo kee irraa si dabsa. Waa'ee keessa caala namni beeku tasuma hin jiru. Dhugaan qallattu siin. Addunyaa kanarratti namni wal jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma mudeeydattee jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u tokkollee laatu. Namni wal jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma mudeeydattee jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u. damma yoonsiin jedhe dammasni nuffanamni aannan yoonsiif moggaase itti makama dhabni urjii kosiin jechuudhaaf ifni isheetti mimmisa jaalalli kee galaanaa hin beekamu hammisa nyaata obsaan eeggatu yeroo saarra yoo darbe yaanni kee nama deesse damma yoonsiin jedhe dammasni nuffanamni aannan yoonsiif moggaase itti makama dhabni urjii kosiin jechuudhaaf ifni isheetti mimmisa jaalalli kee galaanaa hin beekamu hammisa nyaata obsaan eeggatu yeroo saarra yoo darbe yaanni kee nama deesse damma yoonsiin jedhe dammasni nuffanamni aannan yoonsiif moggaase itti makama dhabni urjii kosiin jechuudhaaf ifni isheetti mimmisa jaalalli kee galaanaa hin beekamu hammisa nyaata obsaan eeggatu yeroo saarra yoo darbe yaanni kee nama deesse damma yoonsiin jedhe dammasni nuffanamni aannan yoonsiif moggaase itti makama dhabni urjii kosiin jechuudhaaf ifni isheetti mimmisa jaalalli kee galaanaa hin beekamu hammisa nyaata obsaan eeggatu yeroo saarra yoo darbe yaanni kee nama deesse mirga jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma mudeeydattee jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u tokkollee laatu. Kanarratti namni wal jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma mudeeydattee jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u tokkollee laatu. Kanarratti namni wal jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma mudeeydattee jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u tokkollee laatu. Kanarratti namni wal jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u
inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma moodeeydatti jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u tokkollee laatu. Kanarratti namni wal jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma moodeeydatti jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u tokkollee laatu. Kanarratti namni wal jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma moodeeydatti jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u tokkollee laatu. Kanarratti namni wal jaalatee wal argatu namoota muraasa qofa yeroo ta'u inni kun osoo wal jaalatee imimmaa waliif lolaasuu jiruudhaan gargar ba'a. Kun immoo jaalala dhugaatiin qabamee jaalalti isaatis gatii dhabdee onneen isaa akkuma moodeeydatti jiruu isaa guutuu hafa. Addunyaa kanarratti yoo sitti jallatte wanni akka jaalalaatti miidhuu danda'u hin jiru. Hireen jaalalaa qooda rabbii. Akkuma nuti nama tokko jaalatutti namni nu jaalatus hedduudha. Garuu irra hedduun keenya nama jaalanneef malee nama nu jaalateef bakka hin qabnu. Nama jaalala isaatiin qabamne saniif yaadan hiraaruu malee kan jaalala teenyaaf qabame saniif carraa yaada isaa ittiin ibsachuu danda'u. Waa'ee keessa caala namni tokko hin beeku. Waan namoonni odeessuuf iddoo kennuun kaayyoo kee irraa si dabsa. Waa'ee keessa caala namni beeku tasuma hin jiru. Dhugaan qallattu siin. Waa'ee keessa caala namni tokko hin beeku. Waan namoonni odeessuuf iddoo kennuun kaayyoo kee irraa si dabsa. Waa'ee keessa caala namni beeku tasuma hin jiru. Dhugaan qallattu siin. Waa'ee keessa caala namni tokko hin beeku. Waan namoonni odeessuuf iddoo kennuun kaayyoo kee irraa si dabsa. Waa'ee keessa caala namni beeku tasuma hin jiru. Dhugaan qallattu siin. Waa'ee keessa caala namni tokko hin beeku. Waan namoonni odeessuuf iddoo kennuun kaayyoo kee irraa si dabsa. Waa'ee keessa caala namni beeku tasuma hin jiru. Dhugaan qallattu siin. Waa'ee keessa caala namni tokko hin beeku. Waan namoonni odeessuuf iddoo kennuun kaayyoo kee irraa si dabsa. Waa'ee keessa caala namni beeku tasuma hin jiru. Dhugaan qallattu siin.